Magaalaa Adaamaa aanaa Wanjitti bulchiinsi zoonii Kurriftuu midhaan nyaataa buusaa gonofaaf walitti qabame bulchiinsa aanichaatti dabarsee kenne. Midhaan nyaataa hawaasa zoonichaa fi dhaabbilee hawaasaa garaa garaa irraa walitti qabame kun deeggarsa harka qalleeyyii nyaata barataa fi tumsa balaa adda addaaf kan oolu ta'uu ibsameera. Hoogganaan abbaa taayitaa koonistiraakshanii aanaa Wanjii fi qindeessaan deeggarsichaa obbo Galaanaa Goobanaa kutaalee hawaasaa zoonichaa hirmaachisuun buusaa gonofaaf kan oolu kuntaala 60 ol walitti qabu ibsan. Akka aadaa Oromootti kaleessa Oromoon kan dhabeef kennuu beeka. Jabbii fi Indoneeshiyaa ilmishee ka wajjin kennuu beeka. Akkasuma immoo qotiyyoo kan qabne kanaaf illee qotiyyoo kennee ittiin qonnaa gaggeessaa turedha. Akkasuma buusaa gonofaa kun immoo akka zoonii Kurriftuu irratti hirmaannaa hawaasaatiin kan qaburraa namni walitti buusee buusaa gonofaa kana boqqolloo kuntaala 60 gumaacha godhee jira jechuudha. Akkaataa ittiin dhufe kun zooniin Kurriftuu kun qotee bulaa haa ta'uyyuu malee namni waan qaburraa qoqqoodee mootummaan naannoo Oromiyaa akkaataa gadi buusira dhaabatee gumaacha kana nuuf taasisee jira jechuudha. Aadaan wal gargaarsaa hawaasicha keessa jiru cimee itti fufuu qaba kan jedhan obbo Galaanaan qaamolee deeggarsa kana keessatti hirmaatanis galateeffataniiru. Akkasumatti hin dhufne waan kun hawaasa kana ka qaburraatii xiqqaa guddaan walitti buusee mootummaa naannoo kallattii kakaa'e kana bira dhaabbanna kan jedhuun hawaasa kana taasisee gumaacha hawaasa kanaati jechuudha. Namoonni kun baay'ate kumtaalli 60 kun namoota hanga 200 ol ta'a jechuudha. Gumaachi kun taasifamu. Kanaaf ganaallee nyaanni barataallee jira. Gana wantoota adda addaa waan jiruuf kanaa olillee gumaachuu hin danda'a jechuudha hawaasni kun. Kanaaf asumaan galata guddaa qabu jechuudha. Akkasuma gaggeessaan zoonii deebi'ee gaggeessaa zoonii alatti gamtaawwan qabnu maatiiwwan qabnu kun hundi gumaachas keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf isaanillee kanumaan galatoomaa itti fufuu qaba. Kallattiin kenname kun kanaa ol hojjetamuu qabaata jechuu barbaada. Hojiilee biroo hojjetamaniin cinaatti hawaasni faayidaa buusaa gonofaan qabu hubatee gahee isaarraa eegamu baataa jira kan jedhan ammoo bulchaa zoonii Kurriftuu obbo Laggasaa Lataatiin. Aadaan kun akka cimu silaa hojjechaa tumerra uummanni keenyas waldeeggarsa kana aadaa godhatee wanta baay'ee irratti waldeeggaraa irra tanaan dura amma maalni nu wanti nu mudate asitti bishaan gannaa kun cabsee wanta baay'ee nyaate qotee bulaa keenyarraa midhaan isaa boqqolloos ta'ee xaafii isaa atakiltees midhaan kana baay'ee nyaate garuu uummata kanas akkumatti kan jalaa nyaatame kan jalaa nyaanne akkumatti waldeeggaraa irraa ammas itti fufu gara fuulduraatti jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Wanjii obbo Muhammad Amaan Gamasaaniin buusii miseensaa gumaacha maallaqaa fi midhaaniin deeggarsi buusaa gonofaaf taasifamu cimee akka itti fufu xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu himan. Buusiin miseensa buusaa gonofaa gumaatni maallaqaa gumaatni midhaanii karoorri gaddabree jira. Kanaaf isa kanarratti kaayyeeffannee karoora kana seektaraan zooniidhaan caccabsinee gadi buusnee gosa 3 irrattu gumaata midhaanii gumaata maallaqaatii fi buusii miseensa irratti kaayyeeffannee karaa sanii hojjetaa jirra. Hojii kana eegallee bubbullee jirra. Amma baatii 4ffaa keessa jirra. Kanaaf isa kana zooniidhaan sochiin jajjabaan taasifamaniitiin jirani. Kana keessaa kan har'aa kun yoo aanaa Wanjii zoonii Kurriftuutti uummanni waan qabu walitti fidee abbaan qabeenyaa hara namni waa qabu afooshaadhaan waldaaleen garaagaraa walitti fidanii midhaan amma duratti mul'atu kana gumaata nuuf taasisanii jirani.